Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya kun miidiyaa mataa kiyyaa kan yeroon fedhe dabarsee yeroon fedhe dhiisu kan abbaan fedhe irratti afeeree abbaan fedhe dhiisu kan abbaan fedhe arrabsee abbaan fedhe faarsu ani tokkicha baadiyyaati. Arra magaalaa Dirree Dhawaa keessatti paartii lama gurguddoo wal dorgommiif dhiyaachuun isii gabaafame. Gareen tiim piyaanoodhaa fi garee tiim gitaaraa ta'uun beekame kanarraa ka'uudhaan gareen tiim gitaaraa akka ajaa'ibatti gitaaraa dhahuun dubara feesbuuk gubbaa booji'uun goobaan galuun dhagahame. Gareen tiim piyaanoo chaampiyoona feesbuuk gubbaa dhabnus nus iimoodhaan injifannoo ajaa'ibaa rikoordii qabna jechuun alaadhanaa hara gandaa deemanii barcha ajaa'ibaa godhuun dubara feesbuuk gubbatti booji'aman sheenessuun isaanii dhagahame. Dabalata oduutiif nu Mooses Jawaar garee tiim raabsaa irraa. Waldorgommiin har'a gaggeeffamte seena qabeetii jechuun kan dubbatan leenjisaan tiim piyaanoo Samii Dirree akka ibsanitti dubartoonni feesbuuka gubbaa booji'aman irra hedduun isaanii warruma duraanuu booji'ame jechuun miidiyaa nama dhuunfaa kanaaf ibsa kennanii jiru. Gareen tiim gitaaraa dandeettii qabnuun injifanne jechuun Shiishaa fi Abuu Smaart jecha dachaan dabalatanii dubara lamatti qooddatanii barceessuun keenya gammachuu daangaa hin qabne jechuudhaan hoogganaan isaanii miidiyaa dhuunfaa kanaaf ibsa kennanii jiru. Ayyaga reportera keenya nu Mooses Jawaar galatoomii jecha dhaggeeffattoota keenya hanga oduu biraatiin yeroo ta'an walitti deebinutti yoo feetan nagaa nu eegaa yoo feetan du'aa nu eegaa isin jechuu barbaadna.